Abrojji yookiin arrojji isin keessa namni eno Faqaaduu Waaqjiraa beektan hin jirtu. Amma gosi Faqaaduu Waaqjiraa fa'a arrojji. Boorana keessa arrojjiitu jira. Wallagga keessa arrojjiitu jira. Arrojjiin amma ka Harargee jedhan kana keessa jira. Lafti arrojjiin hin jirre hin jiru. Arrojjiin waggaa 300 fi Oromiyaa ka gadaa maqaa isaatiin bahee waggaa 360 ofii hobbaafatee ka dabree ka wardaytti aanu Abrojjiidhaa jechaa. Arrojjii durammoo warra Maadillee jedhanti jira. Maadilleen kuni amma awwaala Maadillee Harargee South of Harargee awwaalli guddaan argamee awwaalli kun ka eenyuuti jedhanii Oromoon hin beeku jedhaniiti inni kan awwaala Somaaleeti jedha. Somaaleenis kanuma keenya. Somaalee waliin bara kana Oromoon addaanuu hin baane. Maadilleen garuu warra gadaa jajjabee gadaa bulche keessa isa tokko. Amma Maadilleen Dambidolloo jira. Maadilleen jedhan Madaallee jedha. Sidaati maqaa namaan isinidha hin feesisu sida Abrojjiidhaaf isinidha. Madaalleen gosa anaaf dorbii taatu. So Madaalleen immoo dur gosa gadaa jajjabdee waggaa 360 bulchiteedha. Seenaan Oromoo kana fakkaataa isiniin jechuudha. Madaallee dura ittachatu jira. Ittachi